Duumessi kun akkuma viidiyoo irraa argitan akka bishaan faafaateetti irraan gadi laga keessa deema. Saayintistoonni baay'een akka kaanitti duumessi haala qilleensaa hordofee waan deemuuf qilleensa naannoo kanaa bubbisuutu haala kanaan akka deemuuf dirqamsiise jechuudhaan ka'an. Iddoo kanatti gaarreenii fi tulluuwwan ol ka'an waan argamaniif achirra dhaabbattee daawwachuufis sirriitti nama harkisa. Iddoon dinqisiisaan Kilaawud Waterfool jedhamtu tun biyya Awustiraaliyaa keessatti bakka namoonni baay'een dinqisiifatanii daawwatanii fi uumama addaa qabaachuudhaan beekamti. Duumessi kun waggaa guutuu haala kanaan waan deemuuf namoonni baay'een yeroo yeroodhaan garasitti argamanii daawwatan. Uumamni dinqisiisaan addaa kan biraa immoo Chukkuleet Hiirsi kan jedhamuu fi biyya Filiippiin keessatti argamudha. Iddoo kanatti tulluuwwan xixiqqoon boca wal fakkaataadhaan baay'atanii lafa keessaa kan ol ba'an yoo ta'u, tulluuwwan xixiqqoon naannoo kanatti argaman kun bona yookaan immoo yeroo roobni hin jirre halluuwwan keelloo yookaan immoo chokkoleettaa agarsiisuudhaan beekamu. Yeroo gannaa yookaan roobni jiru immoo mukkeen yookaan biqiloonni lafa diriiraa naannoo kanaa irratti argaman magariisa yoo ta'u, mukkeen xixiqqoon lafa tulluu irratti argaman immoo haala kanaan halluu addaa agarsiisa. Kanas adda kan isa taasisu immoo viidiyoowwan naannoo sanii waraabaman viidiyoo animeeshinii fakkaata malee ilaalcha dhugumaan lafarratti mul'atu hin fakkaatu. Kanaafis namoonni baay'een iddoo kana deemuudhaan viidiyoo, fiilmii fi muuziqaalee garaagaraa hojjetu. Iddoowwan ija kaameraatiin miidhaganii mul'atan keessaa adda duree kan ta'e iddoon Chokkoleet Hiilsi jedhamu kun beekamtii guddaa argachuudhaan addunyaa irratti beekama. Akkuma bal'ina isiitti addunyaan teenya yeroo yeroodhaan wantoota haaraa addunyaa ajaa'ibsiisan as baasti. Sabii biyya Chaayinaa irratti duumessi haala baratamaa hin taaneen halluu isaa jijjiiree qasti daammanaa yookaan sarara duumessaa yeroo hunda biyya keenya irratti arginu kanarraa adda ta'uudhaan samii irratti mul'ata. Fakkeenyaaf sarara duumessaa yeroo mara nuyi beeknu yeroo fageenya irra roobni jiru gubbaa gadi garagalee halluu sadii kan argisiisu yoo ta'u, inni kun immoo faallaa isaatiin asirraa achi garagalee kan taa'ee fi garri jala isaa sirriitti gurraacha'ee gubbaa isaatiin immoo akkuma mul'atu adii ta'ee yookaan immoo ifa ta'ee mul'ata. Taatee haaraa yeroo yeroodhaan samii biyya Chaayinaa irratti mul'atu kana saayintistoonni hedduun sararuma duumessaa akka duriitti jechuudha yoo ka'an wanti kun garuu namoota baay'ee wal mormisiisaa jira.